gaarii waan jireenya keenya irratti waan tokko jijjiirama wayii uumuu dandeenyu tokko waliin hojjechaa deemna YouTube chaanaalii kanarratti. YouTube chaanaaliin kanarratti maal inni kan hojjennu amma jalqaba irratti akkamitti maallaqa yookaan how to online and start an online biizinasii. Biizinasii onlaayinii tokko akkamitti akka hundeessuu dandeenyu waliin laalla. Online biizinasii kana yoo hundeessinu moorii akkaataawwan garaagaraa viidiyoota irra laaltanii feekiiwwan wantoota garaagaraa san laaltanii kan infraastreet akka taatan kan humnaa ol exaggerated of gootanii osoo waan hojjetan waan guddaa argatan kilikii tokkoon €10, $20, $50, $60 argataman hundi isaa soba. More generally waan hojjetamuu qabu online irratti tokkorraa kaanee hanga final steepii akkamitti wantoota hojjennu irraa immoo maallaqa argachuu dandeenya kan jedhu waliin laalaa deemna. Akkasuma immoo maal goona steepiiwwan jedhu waliin laalaa deemnaa jechuudha. Jalqaba irratti how to start online business maal jechuudha? Online business jechuun akkuma lookaalii qaaman fiizikaalii biizinasii hundeessinu onlaayinii akkamitti akka hundeessuu dandeenyudha. Fakkeenyaaf biizinasii tokko yoo hundeessinu maaliif hundeessina? Rakkoo hawaasa wayii furree rakkoo furre sanarraa immoo bu'aa wayii argachuudhaaf hojjennaa miti. Kanaaf akkasuma onlaayiniittis qaamota nuyi intarnaashinaali nama tokko lama osoo hin taane addunyaarraa onlaayinii intarneetii nama fayyadamu akkamitti sarvisii yookaan piroodaaktii keenya kenninee fi isarraa immoo piroodaaktii yookaan sarvisii kennine saniif gatiirraa fudhachuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Kana hojjechuuf wantoonni goonu jalqaba irratti maal ta'uu qabaa? Seera beekuu qabna, isteeppota deemuu qabnu, dirqama beekuu qabna. Waan beekuu qabnu dursinee beekuu qabnaa jechuudha. Jalqaba irratti wanti beekuu qabnu niichi yookaan industirii waan hojjechuu barbaadnu san beekuu qabna. Waan hojjechuu qabnu san beekuu qabna. Erga waan hojjechuu qabnu san beennee booda inni maal jedhamaa? Niichi jedhama. Niichi jechuun waan hojjechuu barbaadnu rakkoowwan jiran san select your perfect niche. Select your perfect niche. Perfect niche keenya adda baafachuu qabna. Erga niichii keenya adda baafne booda maal goonaa? Niichii keenya san erga filannee waa hunda hubannee sanaa booda iskiilii keenyas beekuu qabna. Dandeettii keenya beekuu qabna. Fedhii keenya beekuu qabna. Fakkeenyaaf namni odeeffannoowwan garaagaraa walitti qabee hawaasaaf deliver gochuu danda'u odeeffannoowwan kubbaa miilaa haa ta'u, akkasuma odeeffannoowwan atileetiksii haa ta'u, akkasuma odeeffannoowwan jijjiirraa maallaqaa waa hedduutu jiru. Odeeffannoowwan hawaasni barbaadan. Isaan san namni dhiyeessuu danda'u odeeffannoo akkasii dhiyeessaa jechuudha. Kanaaf waan barbaannu san dursinee beekuu qabna. Erga beennee fedhii san qabaachuu qaba namni. Dirqama nan hojjedha jedhee guyyaa tokko lama hojjechuu danda'ama. Garuu online biizinasiin kontiineesii ta'uu qaba. Irra deddeebiidhaan waan hojjennu ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf select your niche, perfect niche, preferable niche. Niichii keenya itti dabaluu qabna. Niichii erga itti daballee booda iskiilii keenya beekuu qabna. Erga iskiilii keenya daballee booda fedhiin keenya jiraachuu qaba jechuudha. Fedhii keenya sanarratti immoo waan hojjennu daballaa jechuudha. Itti aansee isa sadaffaa irratti wanti beekuu qabnu immoo maal inni kastamarii keenya identify gochuu qabna. Maal barbaada hawaasni jennee adda baasuu qabna. Rakkoo hawaasaa beekuu qabna. Rakkoon hawaasaa maal akka ta'e hubachuu qabna jechuudha gadi buunee. Rakkoo hawaasaa. Rakkoon hawaasa addunyaa maali? Maal barbaada hawaasni addunyaa? Rakkoo san immoo dursa rakkoo beekuu qabna. Erga rakkoo san beennee booda furmaata keenyafi jechuudha. Furmaata isaa san keenyafi. Kanaaf identifying problems. Problemii wayii identify gochuu qabna. Barbaaduu qabnaa jechuudha. Erga problemii sana identify goone booda hawaasni immoo problemii sana furuudhaaf akkamitti deemaa jira jennee dursas isa sanis how to solve the problem that customer face jechuun waan kastamaroota mudate san kastamarii keenya yookaan namoota online irra jiran mudate san akkamitti barbaadanii furaa jiru. Maaliif karaa isaan ittiin furaa jiran san yoo deemne namoota haaluma saniin isaan rakkisuu dandeenya. Maal goona mala shoorti katii ta'e kan hawaasaaf galuu danda'uun furraafi jechuudha. Fakkeenyaaf namni kubbaa miilaa barbaadu odeeffannoo guyyaa guyyaan argatu yeroon eeggate taa'ee eegurraa direct daqiiqaan akka ergamuuf taasisuun furmaata tokko ta'aa jechuudha. Inni biraa erga isa dhabaafnee probleemii keenya erga beeknee booda biizines pilaanii qabaachuu qabna.
kaayyoo qabaachuu qabna, karoora qabaachuu qabna, sagantaa qabaachuu qabna waan hojjennuuf. Karoora keenya hin kaawwannu, sagantaa keenya hin baafannu, sanaa booda hojii eegallaa jechuudha. Hojii keenya eegalla. Erga san goonee booda kastamaroota keenya ispeesifik goona ammas. Erga dura gaazar goonee walitti qabannee booda kastamaroota keenyas gaazar erga goonee booda identify, analyze goona. Kastamarii meeqatu hoonarra waan kana hojjete narraa fudhata kan jedhu adda baasnee beekuu qabnaa jechuudha. Erga kana hundasaa fixnee booda haala kamiin hojjenna immoo? Erga kana beeknee haala kamiin hojjennee hawaasa kanaaf furmaata taana kan jedhu bira dhanna. Tokko weebsaayitii hojjechuudha moo appilikeeshinii hojjechuudha moo akkasuma immoo sooshaal miidiyaa irratti kontirool gochuudha kanatti adda baasuu qabna. Ammas irratti wanti nan isin gorsu baay'inaan jechuudha. Weebsaayitiin galii guddaa argamsiisa. Galiiwwan gara guddaa argamsiisa. Akkasuma immoo YouTube chaaneelii hundeessuudhaan. Weebsaayitii fi YouTube chaaneelii wal faana fayyadamna taanaan we are the best one. Maaliif? Fakkeenyaaf waan barreeffamaan jiru viidiyoodhaan dubbanna. Afaaniin dubbanna. Waan dubbannu immoo ni barreessina. Erga barreessinee booda hawaasa biraan geenyaa jechuudha. Kanaaf kominikeeshiniin kun lamaan baay'ee bareeda. Namni yeroo baay'ee viidiyoo laala. Kanaaf namoonni immoo barreeffama barbaadan barreeffamaan keenyaaf. Kanaaf maal goonaa? Weebsaayitii fi maal qopheessinaa? YouTube chaaneelii jechuudha. Ammas irratti tiitoriyaalii kanarratti kan laallu weebsaayitii for our biizinasii keenya akkamitti akka hojjechuu dandeenyu ilaalla. Online biizinasii jechuudha. Akkamitti akka biildi gochuu dandeenyu. Biizinasiin biildi goonu kun immoo istiraagiliiwwan hedduu of keessaa qabaachuu danda'a. Weebsaayitiin keenya kun akkamitti kastamaroota garaagaraa bira ga'uu danda'a. Viizitarii akkamitti argachuu danda'a. Unique viizitariin akkamitti dhufa, manzilii viizitarii akkamitti akka argachuu dandeenyu tokkosaa diteekti goonee adda baafnee ilaallaa jechuudha. Kanaaf weebsaayitii hojjechuuf dura maal gochuu qabna? Waan hojjennu san erga beekne. Fakkeenyaaf kan hojjechuu deemnu namni odeeffannoowwan dhugaa dhabe addunyaarraa odeeffannoo sirrii ta'ee argachaa hin jiru. Namoonni exaggerate godhanii odeeffannoowwan garaagaraa itti daddabalanii baasu yoo ilaaltan baay'eesaa. Kanaaf maal barbaanna asirratti burqaa dhugaa wayii kenninaafi jechuudha. Odeeffannoo dhugaa baasu wayii waan rileet godhee dhugaa baasu wayii qopheessinee hawaasa kanaaf kennina. Kanaa booda yoo hojjennus waan sirrii ta'e waan hawaasa furuu danda'u waan boru ittiin hawaasni deebi'ee nu barbaadu wayii hojjenna. Weebsaayitii akkasii hojjenna. Weebsaayitii kan haala salphaa ta'een hojjennaa jechuudha. Kanaaf weebsaayitii hojjechuuf tiitooriyaaliiwwan viidiyoo kanarraa laaluu dandeessu. Duraa duubatti deebitanii akkasuma immoo akkuma laaltanii laayik sheer gochuu dandeessu. Hin dagatinaa jechuudha. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Sabiskiraayibis gochuu hin dagatinaa YouTube chaaneelii kana. Kanaaf weebsaayitii keenya divilooppii goonaa jechuudha. Weebsaayitii divilooppii gochuuf jalqaba duraa doomen neemii qabaachuu qabna. Doomen neem jechuun maqaa weebsaayitii keenyaa jechuudha. Fakkeenyaaf anamma weebsaayitoota hedduun qaba. Weebsaayitoota keessaa tokko boruufan biroodkaastingin niitoork kan jedhu jira. Boruufan biroodkaastingin niitoork jechuun kanan irratti hojjedhu teekinooloojiiwwan garaagaraa, odeeffannoo teekinooloojii adda addaa akkasuma odeeffannoo teekinooloojiiwwanii fayyaa, ispoortii akkasuma immoo kitaabota achirra kaa'uudhaan jechuudha. Kanaaf wantoota baay'eesaa asirra kaa'ee hawaasa kanaaf akka tajaajila kennu sababni isaa maaliif? Wantoonni asirra jiran waan itti dabalaman hin jiru. Wantoonni baay'een isaa intarnaashinaalaayis gochuu qabna. Akka addunyaatti afaan ittiin hojjennu afaan Ingiliffaa yoo ta'e filatamaadha jechuudha asirratti afaanota kana. Sanaa booda weebsaayitii keenya immoo maal goona? Monitaayiz goona. Akkamitti monitaayiz goona? YouTube chaaneelii kanarraa argachuu dandeessu jechuudha jalqabarraa kaaftanii. Yoo ilaaltan weebsaayitii akkamitti divilooppii goona? Erga divilooppii goonee booda akkamitti hoostii goona? Erga hoostii goonee booda akkamitti wantoota baay'eesaa pilaaginoota nu barbaachisan irratti galchinee akkamitti akka argachuu dandeenyu tokkosaa laaluu dandeessu jechuudha. Kanaaf onlaayin biizinasii hin eegalla yoo jettanii karoorfattanii jiraattan jalqaba duraa wanti gochuu qabdan maalinni? Dandeettii keessan, fedhii keessan adda baasuu qabdu. Waan irratti hojjechuu barbaaddan adda baasuu qabdu. Kanaaf immoo yoo yaada qabaattan starting from beginning to end A to Z akkamitti akka
online biizinasii develop gochuu dandeenyu, build gochuu dandeenyu yoo gara website developmentiitiin yoo barbaaddan koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaa. Telegram chaanaalii keenya join gochuu hin dagatinaa. Description irra jiru viidiyoowwan hundi isaanii akkaataa nuti online biizinasii develop ittiin goonu YouTube chaanaalii kana descriptionii viidiyoo kanaatirraa argachuu dandeessu. Hanga tiitoriyaalii xaanuun walitti deebinutti nagaan turaa. Horaa deebanaa fayyaa ta'aa. Gaaffii yoo qabaattan garuu koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa.